mootummaa irratti jaarsa jedhanii tufanii eenyu isaan eenyu amma hafuura kayyaatu murasi waliin hin jiraatu mana feetee si jaalatti jala gortus aara sittiin qabu. Rabbi jeesanii yoom yaa jirtan hattu wal geessi hattummaa nama zarafu jirtan dhiiresin dhugumaan nama zarafu jirtan warri dhiirti biyya arabaa jirtu dhalaa zarafu jirtan. Faraanis rain kafaluuta namni nama gaasin isaan rain kafaluuta wallahi daazit yoo anuma fuudhuu taate kabraa wayii jira kibiraan jiru fuudhuu wooma jiru shari'aan dhiiraa afur banteef ta'a. Akkuma nama takkaatti walitti dhufnee waa rakkina qaba jeetti sitti seenne innillee nama suraan illee nama deemuuf deemu imalarraan jira yeroo gabaabaa. Abraahim Hamdiyaa dhufeetiin jira akkuma dheengadda sidhaatittan san manarraa gabbaasee manarraa maal ta'e mee mana maan jiraatinaa an dhufeetiin deemana hulaan qulfii iftuunis hin jirtu iftuun bikkumerteet iftuu dhaqeetiin galchaarra galee maarii birraa isinii gala yaa rabbi waan kanarraa qabi taniin firraa hadhutan takkitti yaada mana kiyyaa rabbi wajjin haadhiison dhuguma rabbiitiin isiniin jaa takkittiidhaan haadha ilmaan kiyyaati naaf taateetiin fuudhee takkittuma san rabbi wajjin haadhiisu isumaa rabbin haa dandeessisu takkittii fuutan nagee keessanii wajji jiraadhaa haadha ilmoo teessanii irratti maallaqaaf jettanii yookiin hiree barbaadda taayettanii hogguu hamtuu yaaddan ka waan takkan godhiniif takkaa'uu osoo irraan jijjiirini tabiraatti ija dhiibdan itti dabbarraa irra faayidoomnaa biyya waarraa jaarannaa bultiidhaaf iyyaatan ilmaa irraa dhaltan tabiraa irra fiddan tanaas irraa dhaltan akkama udaanaa tan bikkattuu hundattuu maali jallaan namaa bikka hundeera dhalaan takkaas osuma jaarsa namaa beeytuuti jaarsa namaa kana lammu tuqtaati ifa rabsiti xiqqaan osoo jiru mee kana hunda maaltu fide dhiiraa taatu osoo jaartii manaa qabu osoo ilmoo lama sadii manaa qabu tabiraa jala bodol waan akkana rabbi sin rahaa qabu jaadu waan godha rabbi yaa rabbi waan akkana rabbi yaa rabbi waan akkana rabbi yaa rabbi dhalaa fujjisaas sun qabu yaa rabbi dhiira fujjisaas rabbi dhala rahaa qabu dhalaa fujjisaas rabbi dhiira rahaa qabu warra haqaa waliin haa barbaadu rabbi oromoo teenyitan wala haa taa'isu waa yaman kan keessa deemaa jira ajaa'iba hanga jibbinu ta'u jirra jechuun harhara taanee haalli dhalaatis haala waa tolaa miti tokko dhalaan fujjisa badduu jira bara kanaas waraqatti qaba kunis waraqatti qaba kunis waraqatti qaba dhiira wal gachiisiisudha su'uudii keessaa fi as keessa waan akkanaa deemaa jira hordoftoota kiyya irraa maganfadhaa biyya tana mee waan akkanaa kana namni yaadu akkami jaarsa sadii heeruma jaarsa sadii ta kanaas nikaa godhatee kanaas nikaa osoo nikaarraan hiiti dhalaan haraam callaa gaafa duute kam ta'u deesi sa'a jaatila takkaa yoo fedhanii bul'aala osoo jaartiin mana ayidu an waan dhugaatiin himu jira waan sana'aa tana keessa deemaa jira wanni sana'aa tana balleessee irra guddisa waan akkanaa tana laal dhiirtiinis ijaaguran qabdu harmallaanis ijaaguran qabdu wahuma akkanaa kanaatu waalaqaa jira falaas isaanumaatu waan akkanaa kana waliin godhu jira mee akkamirraa taanaa yaa dubroo keenya dhiira hogguu jaalattan firraa marammaraa jaartii qabu moo jaartiin qabu narra fayyadamuu deemu moo narratti fayyadamuu wallaahi dhugaan isinii matana narra fayyadamuu deema moo narra fayyadamuu deemuu firraa laalaa dhiira akkama jaalattanii akkamatti seenuu dhiisaa ifin kasaarinaa if kasaaru yaataniititi ijoollummaadhaan bikkan taane seenaa dhiirti immoo bololtuudhaa'u dhiira jechuun akkamitti dabbaramnaa eenyurratti dabbaramnaa dhala sadii afur fuunee waan as keessa deemaatiin isiniim walaa asii walaa su'uudii waan biyya arabaa tana keessa irraa hordoftoota oromoo yaa jirtan rabbii karaa banee akkana rabbii karaa banee fuunaan numa jabeeffachuu dhugaa sanitti tanaas waan tanaa godhu haqa saniin isii daleessisuu baartee ati laffaatee cabsitee beessitee ala itti fidu isiin san tartiiba irra keessee tamam siin tajaajilti jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في ديگر توتا چاينال برا اورو تي في يو يا ilma oromo da kan biya khaysa biya amba jirtan martaqe shinu duran dur sine salam tanni khayni khonne ra burq barare sim bara hago sinin jenna bikan safare ra dufetin jira mari bintore kuman sinin je namay da melaluf dufe kuman jettin abrahim ma mana daqe man ma wisan dabe injiran ulan kulfi ulan chufe bakate if tunis mana jirtu duran mana radimte mana khaysa duran dichisu jiran jechu sambod de khale mo ma radda wale abodu futin jira
Manguddoon fidee dhufu jiraan eegin jeen. Ganama akkaan bu'ettiin toora zaa torbaa hin jiru mana isaa. Manni qulfii. Iftuu bikka isiin jirtullee dhaqeetiin jira. Dhaqeetiin galcha. Mee waan Abraahim fidu. Waan qabaateen abbuusu. Iftuun hin deebisaa. Ni laalla. Isii fi hamdiyaan jechuudha. Hamdiyaan achumarratti hin argeen hin beeku. Tanni fuudhatana. Mee waan inni fidu. Manatti hin deebisaa. Isaa mana jiraannaan tolte waan inni fidu wallaalla. Qoma dhiibee akkasitti ana jee. Mee booddee isaa booddee mucaa tana booddee muciyyuma tanaa fi Abraahim kanaan ilaalla inshallah. Waa Irooppaa isa ooftee fi as keessatti isa kasaartee taphattee biraa deemte. Aboo ilmi dhiiraa kun bololaadha ammoo. Dhiirtii dhugaatiin ni jirtu bileen kiyya. Dhiirtiin garaa yookiin dhiirtii ija dheerattu. Tamaam akkasuma dhiiraaf dhalaan qabdu jallaan. Maaliif dhalaan hin jirta ija dheerattu taphika takkatti hin goggoifan. Dhiirtiinis akkasuma jechuun namarra fayyadamuudhaan. Sabar waan biyya tana keessa jiraatee hordoftoota bar mee waan kana ajaa'iba wahuma biyya tana waan Suudii fi as keessa deemaa jira. Kan beekama dhalaanis jaarsa namaa malee bar ajaa'iba. Akka waan xiqqishaan arkanneetti jaarsa namaa malee ijaa gurran qabdu. Dhiirti immoo bololtuudhaa'u. Dhiira jechuun akkamitti dabbaramnaa eenyurratti dabbaramnaa dhalaa sadii afur fuunee waan as keessa deemaatiin isiniin walaa asii walaa Suudii waan biyya Arabaa tana keessa jira hordoftoota Oromooti waan dhugaa jiruun isin deema. Waan biyya tanaa fi Suudii deemaa waan hin beekuufiin isiniin jee. Tamaam dhiirti teenya kabajaan qabdu. Kabajuma takka kabajaa biraan eegin maaliif kabajaa biraatiin eegin isiniin jaa hatta anattuuf hin ta'a rabbiin waaqa jalchu jaartii osoo qabnu tabiraa tanaas dalagisiifannee biyya waa godhannaadha mumkin tanumaa barbaanni biraan jirtu jechuudhaan asitti ni fuudhan achitti ni fuudhan irraa faayidoonaadha as ifii mana keessa rafaa oolan duuba dhiirti dhalaa daleessanii mee akka kana rabbii jee warri waan akkasii yaaddan obboleeyyan kiyya dilii hin seenaa kan rabbiittis takkittii fuutan nagee keessanii wajji jiraadha haadha ilmoo teessanii irratti maallaqaaf jettanii yookiin hiree barbaadda taayettanii hogguu hamtuu yaaddan mee isin fuuldura keessan maal qooddaniif fuula rabbii dheetanii maal jechuu deemtan eebar silaa dhugaan jaalattanitti seentanii hoyyaa dantaa waan biraatiif seentan isin beeyna dantaa tanaas daleessiisee wal dabarsee dalagaa irraa buusa tamaam ta ilmoo qabnes dalagaa bultii daleetiif ta ilmoo qabdu sarawwaay daleetiif tamaam bikka biraatiin dhaqa jee bikka biraa deemee bula akka nama haajaa deemee taaziyaa jirata kamaaltu jira jee bikka biraa bula taan bira bulaa jechuudha akkasitti if dabbaraa jiraata dhiirti dhiiraa duba kun dhiirii malee dhiirti tajaartii isaa cabsitee beeksitee lama qabaatullee osoo tasii maan isiitti hin haajamne tabeeynu baana. Dhiira jechuun jaartii eega taate bar rabbiin keenya jaartii tana faaya manaati ala daleedii asnee jirtuudhaaf siin kan rabbi fuute faaya manaati mana keessaa asiitee akka ati feetutti jechuu kiyya si haa gammachiiftu yaani waan feete siif haa gootu si dura baatee waan dalagaa irraa gudufte illaa hanga sirraa dhiitutti jechuu tajaajilaaf oomte dhalaan mush ala daleessiistee maallaqa irraa nyaachuudhaaf irraa faayadamu biyyattii waa goradhaa kanaafi miti isin kana dhiirti teenya onni yaaddan kana wannummaa dhalaarra fufuutaniifu tana malee wanni biraan jirtu akka rabbiin jee sana silaa fuutanii haqa isii eeydanii hundaa'u aadii garuu akka rabbii jee san rabbii karaa baneettanii fi khalaxa keessa seenaa jirtan khalaxa yaa jirtan rabbii karaa banee akkana rabbii karaa banee fuunaan numa jabeeffachuu dhugaa sanitti tanaas waan tanaagodhu haqa saniin isii daleessiisuu baattee ati laffaatee cabsitee beeksitee ala itti fidu isiin san tartiiba irra keessee tamaam siin tajaajilti jechuudha mush ati itti if dabbaruuf ittiin buluuf jecha fuutan isin beeyna tarabbii jeesanii yoom yaa'u jirtan hattu wal geesse hattummaa nama zarafu jirtan dhiira isin dhugumaan nama zarafu jirtan warri dhiirti biyya arabaa jirtu dhalaa zarafu jirtan tun zaraffii dhalaati malee waan hin dhaamiti tamaam jaalattaniitii miti zaraffii dhalaa kunoo akka mucaa kanaa Abrahaam qobboo Ameerikaan deema
jee jechuudha itti dabbaruudhaaf fuudhe Ameerikaa isii ooftuus hin jirtu beekadhu Ameerikaa akkamatti irra maxxananii deemuun jirti boo shawwadamte qobboo waan akkanaa dachii guute isiniin jechuuf hin jaa hordoftoota kiyya jaalattanuu jibbatanuu waan dhugaati qabadhaa dhiirtinis waan dhugaati bishaan isin irraa gabbuu baattu bishaan inni irraa qalliqimsaa bishaan sahaadhaan galliqimsaa irraa waan dhugaatun dhalaarra fayyadamuu malee biyya tanatti dhala faayideessinaan hin jirtan dhala faayideessinaan hin jirtu akkumatti irraa dhaltanii tabiraarra barbaaddan hayaa isiin tun intala namaati ilmoo namaati ilmoo teessanii hojjetii haftaa isinii oolti akkasiin masruufa keessan isinii yaaddi hayyee masruufa keessan yaadaa ilmaan keessan tajaajilaa siis tajaajilaa akkas gubbaan duuba dhalaan tun dhalaa namaati boo rabbii uumeemi namtolchee seetanii isinii olleeqa namtolcheeni waan rabbi jee dhiisee waan biraa waan ni godhu fayyadama namarra fayyadamu yaa rabbi waan kanarraa qabi taniin firraa kadhu tana takkitti yaada mana kiyyaa rabbi wajjin haadhiison dhuguma rabbiitiin isiniin jaa takkittiidhaan fuudhe haadha ilmaan kiyyaati naaf taateetiin fuudhe takkittuma san rabbi wajjin haadhiisu isumaa rabbin haa dandeessisu fedhii isii gaafaan bikka guuteef waan isiin barbaadu guuteef anuu gaafsaniin firraa gammada mushi tabiraarra fiduu dhiisii osoo takka waan takkan godhiniif takkaahu osoo irraan jijjiirini tabiraatti ija dhiibdan itti dabbarraa irra faayidoomnaa biyya warraa jaarannaa bultiidhaaf iyyaatan ilmaan irraa dhaltan tabiraarra fiddan tanaas irraa dhaltan akkama udaanaatan bikkattuu hundattuu maali ilmaan kan rabbii sirraa isin gaafataa bar hanga dhaltan san yoo nidaamaan guddifachuu baattan isinii jedhee nidaamaan guddifattanii akka rabbii jeesanitti ilmaan keessan kana qaraasifattanii bikkaan gaattan rabbiin irraa isin jaalata irratti isin deeggara bikkallee ni geessan duuba akkanaan tanaa asitti irraa dhaltanii sanis asitti irraa dhaltanii faayidaan isin barbaadu yaatan ilmaan lafa guutuudha qoy akkama faffacaasaa yaa'uudha booda kam tahuu deemtan irraa isin gaafata ilmaan dhaltan kana quban qabdan asitti dhiiftanii biraatan biyya biraa minalbata amma dhiiftanii biraatan hayyee kun asitti guddata itti gaafatamta ilmaan keetiin qaraasifannee kunis bikka biraa guddata biraa dhaltee bikka hundatti ija dheerattaaf fuudhaatuma deemtaami kunis achii guddata baalagummaan guddata yookiin ilmoon san eenyu katti gaafatamu si maaliif nidaamaan hin guddifanne kaa qaraasifattee bira jiraattee nidaamaan hin guddifanne jechuun ilmootee tana kan rabbii irratti hin guddifanne itti gaafatamta alaamata matatti ilmaan kee irraa gaafatamta asinni fuutan ni dhaltan achinni fuutan ni dhaltan dhiiftanii biraatan warri biyya arabaa jirtan yaa dubroo keenya dhiira hogguu jaalattan firraa marammaraa jaartii qabu moo jaartiin qabu narra fayyadamuu deemu moo narratti fayyadamuu wallaahi dhugaan isinii matana narra fayyadamuu deema moo narra fayyadamuu deemuu firraa laalaa dhiira akkama jaalattanii akkamatti seenuu dhiisaa if hin kasaarinaa if kasaaru yaataniititi ijoollummaadhaan bikkan taane seenaa dhiirti tun jaartii ni qabdi dhugaan na bulfachuu deemaa haqatti himaa guurumtan aboona ni bulfatta antallaati tamam waan anjoonanii guuttaa anilleen waahee haadha manummaa kee dhibbarraa dhibbattiin sii guutaa jaa haqatti himaatii nama dafarraa maraa akkama cal jettanii dhiirettaniin heerumna sadhalaa isinumatti himnaatiitti maali dhugaan feetan farada isinitti himnaa kalaas yoo dhugaa jibbitan gaa farada isin guunnaa kotta dhugaa jibbinaan farada nyaq isin goona akkam taana duba garii taatu asuma dhalaa firraan dandeenye garii taatu dhiiruma firraan dandeenye jallaan namaa bikka hundeera dhalaan takkaas osuma jaarsa namaa beeytuuti jaarsa namaa beeytuuti jaarsa namaa kana lammu tuqtaati ifa rabsiti xiqqaan osoo jiru mee kana hunda maaltu fide dhiiraa taatu osoo jaartii manaa qabu osoo ilmoo lama sadii manaa qabu tabiraa jala bolola ganda keessa jimaa fudhatee kee mana kamarra dhiiroo harmallaan jirtii takkaa kaa dubri jira achi dhaqee qamaa bar achirraan galu halkan jaartii manaa qabaan biran jirtu halkan za'a meeqa gala za'a 8 za'a 6 gala takkaa yoo fedhanii bulaalaa osoo jaartii manaa eedu an waan dhugaatiin himu jira waan sana'aa tana keessa deemaa jira wanni sana'aa tana balleessee irra guddisa waan akkanaa tana laal dhiirtiinis ijaagurran qabdu harmallaanis ijaagurran qabdu wahuma akkanaa kanaatu waalaqaa jira falaas isaanumaatu waan akkanaa kana waliin godhu jira mee akkamirraa taanaa
ربي نو هاجر جارو آخر الزمان إن شاء الله ربي خيري هاجر يا أرمو دعاء قدا والناس كيس الدماء جروتون وأنا كنا خنات تدتشيس لاك أجر خان مخاولي واجد أجروس إسني قلا تجارسي ترجعتي وطالتي إفما باتي أما سيسكون ورب شاقو تتكجارتي جواده ilmaan isii fi facaaftee amma deebitee furmaatee hiitee kun bikkantaanee ta'e kanu ni baafna inshallah ni baafna kan hundi xiyyeeffannee jirra garuu warri dhalaaleen if eeggadha dhiirtiinis warri bololtuun ijaa gurran qabne tajaartii mana dhiiftee dhalaaf mana keessatti deemtu tabiraa fuunee irra fayyadamna tanaa asiin dalagaa neena bultiidha wal garsiisnu as kana as keessa deemu jira hordoftoota waan akkanaatu yaman kana keessa deemu jira suudii fi yaman waan akkanaa jira سعودي في يمنو وانا كنا جرا سعودي تيس تكوتو دلا افر دلا نيس تا سدي مال نخا غرتة إرك أنتو جرا سعودي والداتي بر عسين جارسسي أورو دلقو خم بكبرات دلقا ني هيرمتي خبرا خما قالا خسيرتو نخاني غرتي خبراتي نخاني غرتي بر حالي دلاتيس حالوا طلع متير تكو دلان فوجيسا بدو جرا بر خناس ورقت كبا خنوس ورقت كبا خنوس ورقت كبا إيرو الجتشيسو سعودي خيسا في أسكيس وأنا كنا ديما جر هردفتو تغيا الرام جنفت رابيتنا مي وأنا كنا خنا نمني عادو أكمي جارس سدي هيروم جارس سدي تا خناس نخا قولتي خناس نخا أوسو نخا نخارن هيت الآن حرام الله جاهدو تكم توديسي توكيتشا كسيما اتنجو جوين هيروم تي ربي كسجالة تمني خناس هيروم تي هنجالة ربي خناس باديو جليدي وانا كناس كيس ديمو جير هردوفتوت وان جرات خنين اوغاني سنتي مجران وانا كنا خنا ايرتينيس اكسمتي جالالا مفوتو ايرتينيس اتي فايدمنا اسيك فوتي تندلغا يرغيتي اسي رفا ولا تشكنا مام بانك ولكاتي ايخا باتي با اتي دفني مي مالك فدي اتخنني تانا اني اسي بيجتي واغوري كنا ما في دلغيتي درغار رفا ولا تي كنا ما في دلغيتي وان دلاهم دلا ايغچاولا ربي ترانو بر يا بلين كيمي ان شاء الله وانا كان ربي سن راقب جاد وين ودا رب يا رب وانا كان رب يا رب وانا كان رب يا رب دلا فجيساس راقب يا رب يرف فجيساس ربي دلا راقب دلا فجيساس ربي يرف راقب ورها قاولين هبر بادو ربي اورومو تنتن ولا هتا سوا يمن خن خيس ديما جدا اجائبه هانك جبن تو جراچو اس خرخرتانه